Garuu ati immoo fuula kee kanarraa maal kee jaallatta? Ofitti amanummaa. Ani immoo fuula kiyyarraa Antee kan garuu. Areen yaa'u mallattoo dhiiraa waan ta'eef. Durba heerumtee baateef gursummeettii jenna. Dhiira fuudhee baaseefoo maal jenna? Maasga'uu badhaadhaa. Wantiisa? rabbitti nama namjoo isatti nama. Yaa'u diimadhee uumamuu koon jaalladha. Waan namii dhufu waan namiine addaan baafadhee irraa gora waan ta'e. Qeerroo. Minaan galle garuu natti ulfaatu beektaa. Fuula kiyya kanarraa Shamarr kafunee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation kanneen biyya laaf biyya keessatti argamtan nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha kun qophii bashannanaati. Akkuma beekamu gaa yeroo hundaa qophii bashannana keenya karaa irra deemuudhaan egaa namoota guyyaa walitti nu fiddee faana kolfaa taphachaa bashannanaa dhagaa turtii kan taasisnu har'as egaa isinis nu daawwachaa nu waliin turan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gamoo ogeessa kaameraatiin Caalaa Rundaasaa nu waliin tura. Turtii gaarii. Eeyyama ta'uu keef guddaa galatoomii maqaa kee jedhu. Maqaan koo Muktaar Abubakariin jedhama. Maasga'uu badhaadhaa. Mangistuu Gabbada. Ifaa baabsaadha. Fayyisaadha. Golosaan jedhama. Namni kamuuf jaallata kan uf jibbu hin jiru. Garuu ati immoo fuula kee kanarraa maal kee jaallatta? Ofitti amanummaa. Qaama fuula kee irra jiru keessaa maal kee jaallatta? Fuula kee irra kan jiru. Ija. Maaliif? Yaa waan hundumaa gaaris fafees laalee adda baafachuuf. Kanaaf ija kee jaallatta jechuudha. Fuula kiyya kanarraa fuula kiyya hundumayyuu nan jaalladha. Ija kiyyan jaalladha. Maaliif? Osoo ijaan arguu baadhe waan addunyaa kanarra jiru arguu hin danda'u. Kanaafiyyuu ijaan waan hundumayyuu waan arguuf ija koo nan jaalladha baay'ee. Fuula koo kanarraa yaa'u diimadhee uumamuu koon jaalladha. Akkasumas areeda koo kanaattis hin gammada. Areeda kee maaliif? Sababni isaa areen yaa'u mallattoo dhiiraa waan ta'eef hedduu itti gammada. Fuula kiyya kanarraa. Fuula kee irraa. Gurraacha ta'uuf dasna jedha. Halluu kootuuf dasna jettan gammada. Gurraacha ta'uu keessatti tola. Natti tola baay'ee. Fuula kee keessa qaama kee keessa fuula kee qaamarra kan jiru kana keessaa maal kee jaallata? Rifeensa koon jaalladha baay'ee. Rifeensa keessa qaba. Rifeensa koon hin jaalladhe. Kan mataa kee irra jiru. Maaliif? Dasna jedha waan ta'eef. Dasna jedha waan ta'eef. Sababa sitti tolu qofaaf. Ija kooti. Waan namii dhufu waan namiine addaan baafadhee irraa gora waan ta'eef ija koota filadhaa ni gammadu. Kanaafuu ija kee jaallataa jechuudha. Ija kiyyan jaalladha. Ani immoo fuula kiyyarraa ijaan jaalladha. Maaliif? Gaafa ishiitiin alaa galagaa laalee ta'u ishiitu alaa nagalcha laalee. Sababa ilaaltuuf ija kee kana jaallata. Kabraa. Kabraalee baay'een jaalladha. Keechaa kanan jaalladhu si ibsa gaa. Keessa baay'eetti kan jaallatu. Ija kiyyaa fi ilkaan kiyyan jaalladha. Tokko bichaa. Jedheera ijaan jaalladha. Hayyee lammata harkas gaafadhu. Durba heerumtee baateef gursummeettii jedhu. Dhiira fuudhee baaseefoo maal jedhu? Dhiira fuudheef suubboo jenna. Amanteetti. Rabbitti nama namjoo isatti nama. Sobboo jenna. Sobboo jenna. Isa amanteetta? Sobboo jenna. Dhirti fuudhee bahee sobboo jedhama. Dhiira fuudhee gadhiise. Subboo hin beeku. Subboo jedhama. Amanta? Nama. 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 Qeerroo. Kanuma. Amanteetta? Gaaffii irraa deemee. Durba heerumtee baateef gursummeettii jenna. Dhiira fuudhee baaseefoo maal jenna? Kanuma bakka anuma duraatti. Qeerroon. Amanteetta? Hayyee ulfaadhu. Dhiira fuudhiniif jettee miti? Fuudhee baaseef. Fuudhee baaseef. Abbaa ilmaa.
Naa taruu hin dandeenye. Hin beeku. Ani beeku. Maal jettarra na deemime? Durba heerumtee baateef gursummeettii jenna. Dhiira fuudhee baaseefoo. Fuudhee baheeraa fuudheera jedhama qaba. Fuudhee durba fuudhee bahi. Durba Heerumtee baate gursummeettii jenna. Dhiira fuudhee baaseefoo. an beekan garuu. Minaan galle garuu natti ulfaatu beektaa. Yaale. Hayyee ulfaadhu. Ayyee shi galatooma. Galatoomatellee. Hayyee ulfaadhu. Eshi galatooma ta'e. Hayyee galatooma. Ulfaadhu. Ayyee galatooma. Hayyee ulfaadhu. Galatoomni. Hayyee egaa kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa qophiin bashannana keenyaa har'aaf qabanne egaa haala bareedaa ho'aa akkasiin egaa namoota guyyaa walitti fidde faana taphachaa kolfaa dhagaa kan turtii taasisaa turre egaa akkuma beekamu gaaffii keenya jalqabaa irratti durbii heerumtee baatee gursummeetti yoo jennee dhiirri fuudhee baasee yoo maal jennaa jennee egaa gaafachaa dhagaa kan nuti turre egaa namoonni baay'een isaanii egaa yaalanii egaa deebiirree kan nama kolfisiisu baay'een isaanii kaasaniitu jiru egaa deebiinsaa egaa sobboodha jechuudha. Gaaffii lammataatiin immoo egaa namni kamiyyuu egaa kan uf jibbu hin jiru garuu immoo qaama kee keessaa fuula kee kanarraa maal kee jaallattaa jennee egaa namoota baay'ee egaa hirmaachisaadha egaa turtii kan taasisaa ture baay'een isaanis egaa fuula isaanii kanarraa maal akka jaallatan maaliif immoo akka jaallatanis egaa nuuf ibsanii jiru egaa isinis immoo qophii keenyarraa itti bohaaraa itti bashannanaa turtii akkasiin nu faana taasistan abdii guddaa qabna torban qophii biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaatti nuuf tura.